Baru Mas Anu gue desa galat. Iya, syukri jechu malguan selaw tarat hiredeng. Macam sih, naga ada kat. Sajerta masa ke sajerta wakerta. Ma do bakken jira do ko sande wandano. Ya Jordan san. Era Jordan ini juran Saudi Arabia anjira. Indah berarti gue nak. Hah? Indah berarti. Sama andar banaga ada kat. Agak darbuti garu nama rakki sama le. Indah berarti apa tuh? Ini mas rida mu madar buti nama le dar benani ma nama mida sa. Indah betul. Macam buah. Askar Arabat ane apna Arabia lafa kan arati indah berarti memang kap. Ini manu dar bantura male maces. Awal malam mereka bisa bisa bersih. Jabat. Ini apa biar kan? Akam? Ini sudah Yani kasih Mera mama ni kodon jira du makka da magaru bahade men jira badiya sankes. kamu tegani. Kamu tengah jalan. Badiya sara du makan, ani jira du makan. Kamu bocis tagar. Magaru gatari ni tidu ka de men jira. Mana ada shi. Wagame kates. Jordani wagame kates. Na turera do ko gambe ya ba turera. Baya turte kan? Ya turera ba. Turera itu nogga shani ol turera nogga turbafa ki sejara gambe ya. Itu berarti galten de binere takayu. Devine? Akkamitti nama kana ta'uu dandeesse garuu? Ati addisi anatti fakkaate carraasitee cisakaa. Ani maaddisiidha reefuma dhiyooma kanan dhufe ji'a 8ffaa manaamni keessan jiramu. Hin bartaa godhe akkamitti akka ta'an. Inni immoo baay'ee ulfaata garuu amma tokko iyyuu amma naa wayya malee gaafan jalqaba dhufe immoo baay'ee ulfaata ture dhugaara. Reef barte ati reef dhufte hin bartaa qoy. Ganaa akka malkiin kee sirraa dhumee jireenyi biyyooma badduudha biyyooma. Inni immoo sirriidha dhugaa baay'ee ulfaata biyyi kun. Biyyooma baddu. Baay'ee ulfaata. Chaalenjiin biyyooma baay'ee ulfaata. Dhugaa gaafa biyya teessee namni waan baay'ee sitti mu garuu dhugaa sitti hin fakkaatu. Ergumas dhuftee sii gala wanti kun ergaa dhaqee abbaa kee irraa fagaatu. Ganni lubbu. Bari maal taate bare buchee ko bushee to. Is hundi keenya akkasuma. Maa biyya boochisaan biyya fi ijoollee fuuldura teesse? Galla? Ganni. Nagaa kee deemee Navita, rekino ano? Navita. Sagaleen deddeebisaa ganni shoo. Oye ganni akkam ooltan jedhe ber. Akkatti oolle abbaa oolle beekan akkam ooltan nagaa ooltanii oolle geenye isaatii akkam ooltanii geenye. Maali dhugaa ganni maa gubaa nutti kakaasaa labsaadhumatti wayyu. Wallaa beenaa fayyatee jiru Oromiyaatti. Amma jechuudhaan ganni bo'uu kana dhiisi. Keenya biyya ormaa keessarraa wanta Dhiisi hin barbaachisu. Kan galladiisa. Nu dabarse. Inturra malee galuun keenya maana fukkoo ati maqaa fittee natti fakkaata akkasaatti. Waan hundumaaf obsuudhumatu qabeessa gaa gisee hundumaa sabatti mana hin tolu maal godhu yaadadha.
Himma sirriidha gadanda'uudha maal godhu reessi lama naa baane hojoo. Fataamenne walitti dadabbaramna kakkastiin. Jenni nageessisee. Nama bohun jaalladhu dhugaa rabbii mimmaan hin qabadhu danda'e. Araganni maanta nama kana Iyyo boos. rakkoo qabdu wallaan boos. Jenni. Boon. Mootii galatti maal taate? Biyya ormaa gara namaa naatu gara jabeetti daamila namaa finniltu jedha caaluun. Namni biyya Kisii fufan immoo. biyya isaa yaadatee yaadaan qalbii caba. Anaani yaganniitiya ana nyaatu ya mitaatiya. Bareedaadha. Jenni. Sirba tana takabbasaadhaaf. Egaan akkuma viidiyoo ishee argitanii sirba haceedhaatti banattee jennaan irraa saalentii godhee sirba hacee irratti banuun barbaanne koopiraayitii qaba miidhaa qaba yuutuubii irratti sirba haceetii fi sirba waa'ee haadhaati kan isheen irratti banattee sirbaa jirtu. Fageenyaan na dhowwe malee si yaaduun dhibne haadha koo kan jedhu hundi keessan iyyuu hin beektu. Wallaahi hedduu tokko garaana nyaattee dubbachuun dadhabee ani gaafa namni boo'u namni kamiiniyyuu gaafa namni tokko boo'u bakka imimmaan toltuuf hin beekin sirra yaa wallaahi imimmaan kiyya otoo hin beekin bakka nam boo'e dhugaa rabbii qabachuun dadhabee gaafa seen akkasitti boossu rakkoo qabdi sirba beekaatti banatti malee rakkoo qabdi jechuudha. Ka'an gallaa deemna biyyuma ormaati jechaa turte dhugaa ishee jette biyya ormaa nama gadi hin dhiistu qalliitti nama gadi hin dhiistu yooma rabbi nama gargaare malee wallaahi qalliitti nama hin dhiistu gaafati kana guuttatte jettu kanatti irra ta'a gaafa tasiin guuttadhee nan gala jettu waama tokko si daangeessa waama tokko si dhowwaa jechuu kanaaf rakkoo qabdi kan isheen bu'aa jirtu beekaa sirbatti banattee bu'aa jirti malee haadha qofaan yaadee jetteeti kan isheen sirba kana banattee bu'aa jirtu wallaahi hedduu tokko gara na nyaatti rakkoo qabdi ijoolleen isiin qeequ akkuma argitanii hin qeequ garuu hin dubbattu malsii hin deebiftu namatti nama beektu nama cimtuudha iyyuuti wallaahi malsii hin deebiftu namatti malsii hin deebiftu deebii hin deebiftuu fi calmatti dhaggeeffatte malee yeroo namoonni viidiyoo ishee fuudhanii olii gadi ittiin deemanii haasa'an hinuma argiti beekaa callisti garuu malsii hin deebistu wallaahi hedduu tokko gara na nyaatti hedduu tokko qalbiin koo na cabee jechuudha dhugaa rabbii gaafa shan akka itti mimmaan ishee dhangalaastu viidiyoon ishee gaafa xiqqoo baay'ee hin dheerata sagaleen illee ammallee sagalee masirbaati kanaaf hin jalaa balleessee warroonni reefuu dhufaa jirtanii akka tasaa gara dudduubaatti viidiyoo ishee harkisaatii dhaggeeffadha afaaniin dubbattee jirti biyya koo hin gallaa kottaa ijoolleen mana madaamii jetteeti kan isheen dubbachaa jirtu garuu mimmaan ishee harcaaftee bu'aa jirti kana jettee himachuudhaaf hin saalfatte miidiyaa irratti baatee himachuu bakka rakkoon koo kana jettee himachuu bakka adda baafachuu didde malee kan rakkoo qabdi rakkoo cimaa qabdi dhugaa rabbii harmee ishee yaaduu qofaaf miti biyya ishee yaaduu qofaaf miti jechuu sila garaa kutattee dhufte waggaa baay'een ture waggaa 7 taa'e biyya koo galee hin beeku naaf hin guunne jettee rakkoo qabdi otuu ittiin hubatinitu otuu addan baafatinitu wallaalummaa qabdi bifa ishee kanatti guddate malee akka bifa ishee ilaaltan malee wallaalummaa hin qabdi dandeettii masila rabbii keessa kaa'e malee dandeettii haasaatii fi dandeettii nama gorsuu kana rabbi sila keessa kaa'e malee wallaalummaa qabdi otuu wallaaltuu miti ta'eeti karaarratti hin darbitu maatii ishee dhexxee ilaaltee taragaaggaateetu ol deebiti wallaalummaa ijoollummaa qabdi kanatti bishaan isee nyaatee nisiniin jedha ijoollee keenya dhugaa rabbi anaan baay'ee na gaddisiifte meesnitti maaltu dhagahama dhugaa namni rakkoo qaba garuu namni hundi keenya iyyuu warri mana madaamii keessa jirru hundi keenya namni rakkoo dhabee hin jiru wallaahi namni rakkoo dhabee hin jiru tokkollee
Bakka gaafati waa tokko guutattu waa tokko sirrata. Gaafati waa tokko karoorfattu bakka waanuma tokko dhufee karoora sitti baafata. Birriin numa sirkaa baati hin hojjettaa waliin qabattu hin hojjettaa asiin baati achiin baati dhugaa rabbii waliin qabatu namni garuu namaaf hin beeku. Keessattuu namni biyya jiru maatiin namaaf hin beekani rakkoo akka nuti hojjennu ho'a keessa gubannee yoo qorraa keessa bakka namni rakkoo namaaf hin beeku. Dhugaa rabbii gaafasii ba'anii miidiyaa irratti haasa'anii nama fayyaa fakkaannee uffata uffannee deemnu nama nagaa fakkaanna garuu sammuun keenya illee nagaa miti sirriin jirru nurraa bubu'ee jira. Dhugaa rabbii.